kalcha, nuuf kalcha, nuuf kalcha, nuuf kalcha. Akkamitti jirtu? Nutillee jirra geessanii har'a waaqarra gahee kana. Gizee tokko barnoota keenya galateeffannanii galle har'a. Har'a loojikii chapter 3 meaning of language jedhurraa eegalla har'a waa'ee logic of language waliin laallaa afaan oromoodhaanii ijoolleen afaan oromoo marti keessan jirtu nageechisu jirtu egaa jiraattanii egaa ijoollee egaa qalbiin na hordofaayi har'a egaa waa'ee laangeejii kana barannaa laal waa'ee laangeejii kana bibittinneessinee taachii biraa deemna laalaara akkasii egaa har'a maal baranna seetanii meaning of language, function of language, deficiency of language, or cognitive form of dispute, extensional and intentional type of definition, meaning of definition. Waliin laalla jechuudha. Egaa turtiin keessan na waliin haa ta'u affeerraa kiyyaa waan diimtu san tuqaami tuqimee nallaalin ija keecha nallaalin ana waan diimtu san tuqi sabskiraayibii jettu san hin barsiisu amma tuqtutti waan maalati maa qalladdaata akkuma qalliin taa'e hin ta'u daf sabskiraayibii godhi ammuma sabskiraayibii godhi ammuma laayikii godhi udumani jaarsi laalu ani naman eeyye goobas atuu maan nalaalta kun laayikii godhanati akkasuma malee egaa magarra barnoota keenyatti deemna. Meaning of language jedhurraa eegalla har'a maalidha seetanii meaning of language kan jedhurraa gaafa eegallu language is the meaning of words and the form of speech used as expressing the feeling, emotion, desire, thought and other so. Kana jechuun maal jechuu barbaade seetanii language yookaan immoo loqoda jechuudha miti language yookaan loqoda yookaan immoo afaani kanuma hiiktanitti kadhaayi kan biraatti soo jiraate jechuun kun fakkeenyaaf naannoo Booranni jira naannoon Oromiyaa hedduun isaaniitu hiika mataa isaaniitti fayyadamu waan ta'eef yeroo tokko nama harkisaa miti wantoonni akkana kana isa yeroo maraa gaafaan afaan Oromootti hiikees hin barsiisu kanan na rakkisu keessa sammuu keessa kan na dhufu keessa ijoollee Wallaggaa haala kamiin hubatti ijoolleen naannoo Shawaa akkamitti hubatu naannoo Harargee akkamiin hubatu naannoo Booranaa wabaqa akkas naannoo Jimmaa waan akkana kana sammuu keessa na dhufa yeroo mara na rakkisa wanta akkanaa kun isin garuu amma danda'amaa ta'e nu hubachuudhaaf yaala tole naannoo Finfinneetti guddadhe waan ta'eef afaan kana baay'isee afaan Oromoo naannoo Finfinnee moo irra caalaa afaan Amaariffaa dubbannaa miti kanadha waan biraallee miti na of kalchaa garuu na of kalchaa waan hundumaafu na of kalchaa sababaan ijaan afaan waan dubbadhe xiqqoo cabaqufanii egaa kana jechuun maal jechuudha seetanii afaan jechuun yookaan immoo loqoda jechuun afaan mana fayyadamanii afaan jedheetan fayyadama afaan is or language is the meaning of words and the form of speech used as expressing the feeling, emotion, desire and thoughts and other so kabraalee jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha seetanii loqonni yookaan immoo afaan fakkeenyaaf afaan Oromoo waliin gaafa laallu amma kan akka isinii galutti afaan Oromoo fudhadhee tan laalanii akka afaan Oromootti afaan Oromoo kun maalidha seetanii the meaning of hiikaa jechuudha hiikaa jechootaa fi dubbii ta'ee laala hiikaa jechootaa fi dubbii ta'ee kan maaliif kan fayyadu seetanii used for expressing the feeling, emotion, desire, thought yaada kee miira kee isa keessa kee jiru abjuu kee bakka gaafii kee ibsachuudhaaf
maaltu si barbaachisa jechuudha. Laangeejii si barbaachisa jechuudha. Laangeejii kana immoo fayyadamtee ibsuudhaaf immoo maaltu barbaachisa jechuudha. Word and form of speech jechuudha. Maalidhaani? Wordii fi form of speechidhaan maal goota jechuudha. Yaada kee ibsatta. Gara biraatiin immoo language requires symbols such as words, sound, gesture, sign that are patterned for purpose of communication. Kana jechuun maal jechuudha seetanii? Egaa afaan tokko maaliif fayyadama? Maaliif nu fayyada? Yaada keenya ibsuudhaaf, miira keenya ibsuudhaaf, akkasumas gaafii keenya ibsuudhaaf nuti wanta kana ibsuudhaaf maaltu fayyadamna? Laangeejiitti fayyadamna. Egaa laangeejiin kun immoo wantoota barbaadu, wantoonni tokko jiru. Isaanis maal seetanii? Mallattoolee akka jechootaa, sagalee, mallattoolee, gabiraa gastar jechuun mallattoora, saayin jechuun afaan Oromootiinis mallattoora ture. Gastar jechuun fi wal fakkaatu garuu hiikaa garaagaraa qabu. Isaan kun communication wajjin warroota wal qabatanii communication ilaalchisee jarreen kun maal barbaachisu jechuudha. Laangeejii keessatti gahee guddaa taphatu jechuudha. Laangeejiin kan warraaqu miila godhatee eenyudhaan jechuudha. Word, sound, gesture, sign and another so. Jarreen kanaan maalirraa faayidaalee adda addaa kennaa jechuudha. There are two type of meaning. Laangeejii keessatti hiikoolii lamatu jira, hiika lama jira. Inni duraa conceptual meaning, associative meaning jedhamanii beekamu jechuudha. Conceptual meaning kan jedhamanii fakkeenyaaf gaafa ati kitaaba dubbistu kitaabicha keessatti barreeffamni jiru fakkeenyaaf waa'ee nama beekamaa tokko fakkeenyaaf waa'ee Abbaa Jifaar dubbata yoo ta'e bakka itti ajaa'ibsiifatta barreeffama abeeta kana hojjetanii kana raawwatanii jedhu kan barreeffama irra jiru san dubbistee jechuudha. Inni suni barreeffama irra jiru sanii dubbistee konseptuwaal isaa gaafa sammuu keessa si galu maal jedhama inni? Conceptual meaning jedhama jechuudha. Maal jedhama? Conceptual meaning. The definition of word itself, themselves. Jechootni bichaa annisaa ofitti fayyadamanii, humna ofitti fayyadamanii maal godhu jechuudha? Wanta san ibsu jechuudha. Inni sun maal jedhama? Conceptual meaning jedhama. Inni kan biraa lammaffaarra jiru kun associative jedhamu kun kitaabumaati dubbiste san namni biraa dubbisee gaafa sitti haasa'u akkamitti sitti haasa'asi? Abeet hiika yootti kennu. Hiika karaa inni ittiin hubate saniin jechuudha. Babal'isee akka hiika sii kennuu danda'a jechuudha. Argitee dandeettii hiika kennu. Karaa inni gara namaatiin yookaan gara qaamni sitti dubbatu sani bakka gara yaade yookaan gara hubate saniin understanding gara kallattiin godhate saniin maal godhasite akka galeefitte jechuudha. Mala hiikaatti kennu sun maal jedhama? Oromoo mental understanding of the speaker. Bakka haala galumsa haala namicha saniif galeetti jechuudha. Bakka namni tokko gar malee galaaf jijjiiraa miti gaafa dubbisu waa tokko gaafa hubatu gadi fageenya dubbata jechuudha. Gaafa dubbatu immoo bakka hubannaa isaa namni jajjannu jira miti. Wanta akkasii kun maal jedhama? Associative meaning jedhameetu beekamaa jechuudha. Lammaffaarra kan jiru immoo maal barsiisanii? Function of language. Function of language. Lammaffaarra kan jiru function of language dha. Egaa function of language kun bakka lamatti qoodama. Cognitive and emotive meaning jedhamee beekama. Maal? Irra deebi'ee cognitive and emotive meaning jedhamee beekama. Cognitive meaning kan jedhamu terminology that convey information. Kana jechuun maal jechuudha seetanii? Cognitive kan jedhamu duratti isinitti meera barreeffamni yookaan kitaaba tokko gaafa dubbistu fakkeenyaaf yookaan kitaaba
gaafa dubbistus ta'ee namni gaafa sitti haasa'u fakkeenyaaf waa'ee laangeejis ni taasaa jira. Laangeejii jechuun wordiitti fayyadamee gascherii adda addaa yookaan immoo simboolii adda addaatti fayyadameeti yaada keenya ibsuudhaaf meeshaan gargaaru. Jireenya isinitti dubbachaa jira. Amma isin maal hubachaa jirtu? Waa'ee laangeejii kana bakka sammuu keessa isin jira jechuudha. Isa akkanadha jettanii yaaddu. Waa'ee laangeejii gara maalittiin na dhaggeeffattanii haala beekumsaatiin beekumsa borullee baatee dubbachuudhaaf boru baatee dubbachuudhaaf jettee laal wanta isa fudhata. Garuu imootiif miiningi jedhamu kun immoo maal seeti? Kalee galgala siin jedha tokko utumaan halkan keessa sagalitti deemu seexanni luka dheeraa lukni mirgaa tokko dheeraa tokko gabaabaa asiin harka kanatti gajaraa qabee iji isaa gurguddaa tokko ilkaan tokko amma dheeraatu kun asiin akkatti na nyaatu jedhee gaafa sitti haasa'u akkana jedhee gaafa sitti haasa'u maal akka itti hubatta? Okaan kirkiraa gatteetu fiiguu dandeetti. Obsi taragaagee isheetti fiigin amma yoo haasa'u namni meeqa jechuu danda'a? Laalan gaafa haala akkanatti waan sodaachisaa tokko gaafa sitti haasa'u maaliin akkamiin dhaggeeffatta? Imootii biiraan baqa'u jira miti yaada keekeetti ilkaan dheeraa sitti mul'ata gojaraa sun lukni mirgaa dheeraan tokko sitti mul'ata waan amma hin jirre sitti baqa jira kan namichi sitti haasa'u yaadni kee baay'ee siif hiikaa jechuudha wanta sana argitee wanta miira kee wajjin wal qabsiisee waa tokko akka hubattu si taasisu maal jedhama yookaan immoo miira waliin wal qabsiisee hiika kan kennu maal jedhama? Imootiif miiningi jedhama. Argitee imootiif miiningi jedhama. Garuu beekumsaan haala beekumsaatiin jechuudha. Roobni beekaan dhufu duumessi erga walitti dhufee booda achumaan duumessa kana ta'a achumaan akkana ta'e roobni dhufa. Roobni rooba erga roobee booda immoo bifa burqaatiin ammas lammata ol ba'a. Ergasii booda immoo yeroo fi eeggate akkana yeroo gaafa si taasa'u normaal teessee miira kamirraa bilisa taate jechuudha. Sodaa kamii yookaan immoo si'aannaa kamirraa bilisa taate naasuu kamirraa dhaggeeffatta. Inni sun maal jedhama? Cognitive meaning jedhama jechuudha. Maal jedhama isa irra deebii? Cognitive meaning. Kunoo emotive meaning. Qormaata irra qabdee gurra sirraa mura. Egaa kana jedhama gara biraatiin cognitive meaning kan jedhamu convey jedhama. Convey jedhama. Gara biraatiin immoo emotive kan jedhamu express or evokes feeling jedhama. Evokes feeling jedhama. Jarreen kana kan irraafannee kana fakkaata jechuudha. Amma gargar baafattaniittu miti kana fakkaata. Kan biraa immoo deficiency of cognitive dha. Amma loojikiin amala isaa keessatti maalidha siitanii wanta beekumsa wajjin wal qabate qofa deemu. Akkati miira kana maalii wajjin waliin qabatu? Miira wajjin kan wal qabatu eenyudha? Saayikolojiidha. Saayikolojiin miira wajjin niidha. Saayikoloojii warroota miira waliin hojjeta jechuudha. Kogniitiif kan jedhamu garuu yookaan immoo loojikiin maal wajjin beekumsa wajjin wal qabata waan ta'eef yeroo mara loojikiin eenyu wajjin deema? Kogniitiif kana wajjin deema. Irra kan jiru kogniitiif kana waliin deema. Egaa kanaa gadi maaliif kogniitiivii ilaalaa deemna jechuudha. Ammaan achi kogniitiivii imootiif jettu tana asumatti galu. Imootiiviin kan inni kan saayikolojiiti. Nuni kogniitiif jettu tana fudhanneet amma asii waliin ilaallaa dhumaatti jechuudha. Egaa deficiency of cognitive nu asitti fudhateera cognitive maal jechuudha siitanii? Egaa cognitive meaning jechuun maal jechuudha? Haala beekumsa wajjin wal qabate miti beekumsa ida wanta kanatti wanta beektu tokko waliin wal qabata. Egaa deficiency of cognitive jechuun cognitive kana keessatti haala hubannaa kana keessatti yeroo tokko gufuun sitti uumama. Yookaan gaafa oduu dubbisaa jirtu jechuun tokko akkatti nu hubanne yookaan immoo understand yookaan immoo understand mental process kee maal godhu si jalaa gufachiisu jechuudha. Yookaan immoo statementii ati dubbisaa jirtu sani hiika si jalaa dhabsiisu. Hiika si jalaa dhabsiisu. Irra akkatti duumessa wayii takkatti irra si jalaa oofu jechuudha. Wantoonni suni wantoota lamaadha. Inni tokko maal jedhama?
vaaginas jedhama. Inni kan biraa immoo ambiikiitii jedhama. Warroonni maal godhanii hiika dhabsiisan. Kooginiitiivii kana wantoonni hiika dhabsiisan yookaan immoo anniisaa dhabsiisan eenyu jedhamu? Vaaginas and ambiikiitii jedhamu. Egaa vaaginas warroonni jedhaman kuni fresh, poor, rich fi and other also warroota akkanaa kuni maal jedhamu? Vaaginas jedhamu. Fakkeenyaaf akkamitti seetanii vaaginas fakkeenyaaf puur yoo fudhannee jecha puur jedhu kana yoo fudhannee Finfinnee keessa gaafa deemtanii xiqqaanis guddaanis maal godhu? Andi bir sitai daabboo magishaa sitai siin jedha. Harka si jala qaba. Yoo tanaa odoo seenaa isaa laaltee duuba isaa qorattee makiinaa qabaachuu danda'a argite. Lamni noos jettee ni dahaanan. Ayaan puur siin jedha. Puur siin jedha. Argite? Inna ati immoo namni nama akkamiitu hiyyeessa jedhama. Nama akkamiitu dureessa jedhama. Fakkeenya ammayyoo dosi gaafadhee hiyyeessa gaafas hin jedhu nama akkamtu hiyyeessa nama akkamtu dureessa. Rakkisoodha miti akka addunyaatti ilaaluu dandeessa akka biyya keetiitti illee ilaaluu dandeessa. Kanaaf wantoonni akkanaa kun hima keessatti dhufanii maal si jalaa godhu akka si jalaa ciibsu jechuudha. Yookaan immoo hima san hiika si jalaa dhowwu yookaan si jalaa adabazzasu yookaan bilaal si jalaa godhu. Kan biraa immoo guutumaa guutuutti jechuudha. It may affect entire statement. Statementii guutumaa kallattii si jalaa geeddarsiisuu danda'u. Kallattiilee si jalaa geeddarsiisuu danda'u jechuudha. Lammaffaarra kan jiru immoo ambiigiitiidha. Egaa ambiigiitiin kun immoo maalirra seetanii uumamuma isaatiin warroota jecha tokko ta'ee hiika lama qabu. Jecha tokko ta'ee hiika lama qabu. Naa hiikimee kun maal jedha afaan Oromootti? Jabbiin harma hodhu caammaa hodhu argitanii inni kuni hiika meeqa qaba jechuudha. Kuni hiika lama qaba. Inni duraa maalidha? Hodhe yoo ta'u inni lammataa immoo hodhe argitanii supheedha. Hodhe jechuun suphee yookaan sirreesseedha. Hodhe jechuun immoo maalidha? Xuuxee argitanii kana wajjin wal qabata jechuudha. Jechuun akkanaa kun eenyu jedhama nuun seetanii jecha tokko ta'ee hiika garaagaraa gaafa qabaatu maal jedhee waamamamaa? Ambiigiitii jedhama jechuudha. Ambiigiitii jedhama. Egaa rakkinni isaan fidan immoo maalidha seetanii? Ambiigiitiin rakkinni inni fidu fakkeenyaaf hiika keessatti jechi tokko hiika lama qabaachuu danda'a. Gaafa hiika qabaatu ati yaadde kan barreessite hiika tokko qofa hiikta. Garuu jecha ati barreessite keessa hima ati barreessite keessa jechi tokko hiika lama qabaachuu danda'a. Keessoo immoo hiika hamaa kan qabaatu illee jiraachuu danda'a. Hiika hamaa qabaate taanaan inni dubbise sun akkitti na arrabsita. Yookaan anaan akkana naan jetta, anaan maali jetta, akkana naan jetta, hoodu qammas atis hoodu jechuutu jira jechuudha. Argitanii wanta akkanaa kun maalidha jechuudha? Walitti bu'iinsa illee fiduu danda'a. Warroonni akkanaa kuni hiika dhowwuu qofa osoo hin taane walitti bu'iinsa illee uumuu danda'udha. Kan biraan immoo form of dispute itti dhufne egaa kiloo kana nama isin jechaa ture sanii form of dispute jechuun walitti bu'iinsa formii maal ta'e yookaan immoo haala walitti bu'iinsaati. Amma kan laallu form of dispute jechuun walitti bu'iinsa jechuudha. Meeqatu jira seetanii? Lamatu jira. Inni tokko maalidha? Verbal jedhama. Kan biraa immoo factual dispute jedhama jechuudha. Maal? Verbal and factual dispute jedhamu walitti bu'iinsi kuni verbal kan jedhamu jira, factual kan jedhamu jira. Verbal kan jedhamu verbal dispute kan jedhamu kun immoo verbal walitti bu'iinsi verbal jedhamu kuni haala kamiin walitti dhufa seetanii gaafa na dhaggeeffadha faaranii nula verbaliin kuni kan dhuftu yoom seetanii gaafa walitti bu'iinsi akkana kan uumamu hiika tokko fakkeenyaaf akkuma duratti isinitti himee gaafa hiiktu ati barreeffama kee gaafa hiiktu faaraan hin hiikne taanaan faaraan hin hubanne taanaan faaraan understanding goone taanaan
garamitti deemtaa jechuudha. Gara lolaatti deemta. Faaraan si bara haala rakkina keetiiti, haala hiikuu rakkina keetiiti. Argite haala faaraan hiikuu danda'u, faaraan hiikuu danda'u qabda yookaan immoo hubachuu qabda wanta tokko. Odoon hubatiin jechuma dogongoruma keetirraa kan ka'e dhaqeetoo yeeboo kan jettoo ta'ee ilkaan guuruu yookaan immoo gurrachiisuu dandeessaa jechuudha. Wanta akkanaa kun baay'ee rakkisaadha. Inni kan biraa immoo faakchuwaalidha. Faakchuwaal jechuun immoo isteetimanticha dubbisaa jirtu yookaan immoo isteetimantii wayii maal godhuu asitti gara sobaatti geeddaru. Gara maalitti achi sobaatti achi lukaatti oofuu jechuudha gara sobaatti. Gaafa gara sobaatti achi ooftee maal ta'a? Lolaaf fakkeenyaaf gaafa sobdee wanta dhugaa jiru tokko yoo ati sobdee maalidha? Dubbii nagaan jiru tokko yoo sobdee maalidha? Qaamicha ati sobdee sun si dhiisaa? Sin dhiisu? Walitti bu'iinsa addaatti dhufaa jechuudha. Wanti sobaan deemu kuni dhugaa fi sobuu keessatti yookaan immoo bakka akkas ni jire sobuu waliin wal qabata. Bakka faakchuwaal jedhamtu tuni wanta sobuu jechuudha. Wanta tokko sobdee dubbatte taanaani odoo hin hubatin jechuudha. Odoo hin hubatin sobdee dubbatte taanaan fakkeessite dubbatte taanaan yookaan eebalu bee akkana godhe jettee nama san waan hin taane maqaa dhufte taanaan inni lafti hin bariituuf jechuudha. Lafti hin bariituu fi halkan muluu maal qaraa bulaa qottoo qaree bulee ganama gootu gadi bahiitu dhufaa jechuudha. Wanta akkanaa hammeenyarraleen nama gahuu gahaa jechuudha. Kanaaf karumatti sobuu dhiisu akkasumas immoo barbaadii kana immoo gaafa hiiknu wanta faaraan hiikuu qabnaan gorsa kiyya fi kan barnoota loojik of laangeejjiiti jechuudha. Akkatti nu gorsa jechuudha. Kabira immoo shanaffarra kan jiru maalidha seetaniif afraffaan form of dispute ilaalle shanaffaa immoo intentional and extensional meaning terminal. Intentional and extensional. Argitanii intentional jechuun maal jechuudha? Extensional jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf manni kiyyaa odoo isin jedhe manni kiyyaa Addis Ababaadha. Addis Ababaan beektan. Addis Ababaan beektanidha. Finfinnee keenya. Manni kiyyaa jecha Finfinnee keenya. Manni kiyyaa eessa? Finfinnee keenyaa jira. Amma Finfinneedha. Amma erga Finfinnee jiraadhee manni kiyya Finfinnee gaafa isin hin jedhu Finfinnee erga bal'aadha gaashii Finfinnee amma kana geecha argitanii amma kana geeche bakkam baay'ee seenteen alaaltu markaatoo laaltamoo maal laaltamoo jecha baay'ee rakkisaa kootu mana kiyya dhumas hin jedhe mana kiyya oduu sin jedhe manni kiyya mana kokkootu sin jedhe oduu Finfinnee qofa oduu sin jedhe irra rakkisa jechuudha. Kanaaf Finfinnee naannoo hayaata isin hin jedhe argite. Amma gaa fakkeenyaaf Finfinnee oduu taatee hayaat immoo amma sanaa jechuudha. Argitanii naannoon hayaat immoo amma sana oduu geechee amma maal ba'aa tokko sirraa kaaseera jechuudha. Amma as keessa kan hunda barbaadu amma qaxxitaa xiqqisuudhaan dhufe amma hojii manaa kee maal godheera jechuudha sii xinneesse jechuudha. Hayaat keessa immoo ganda duwwaa tokko oduu sin jedhee argitanii ganda duwwaa tokko oduu sin jedhee ammas maal sii godhe jechuudha. Laala akkaatti sii xinneesse jechuudha. Ammas kuttee as amma ala argite amma sii xinneechatan jira jechuudha. Hayaat keessa immoo duwwaa tokko immoo gamoo wayii oduu sin jedhe yookaan immoo gamoo A bira oduu sin jedhe gamoo A bira oduu sin jedhe gamoon A sun bakka kana jiraachuu danda'a. Isuma cinaara manni yoo sin jedhe maal gootaa gamoo A bira in dhuftaa jechuudha. Argite asitti si xinneechatan jira laata. Amma maal garanaatti xinnaachaa jira miti. Laala argitanii hojii manaa kee gara garami kun bal'aadha. Finfinnee kun bal'aadha. Hayaat jechuun xiqqoo maan jedhu gandi duwwaa lamaa maan jedhu achumaan argitanii maal gooran xiqqaachaa deema jechuudha. Argachuudhaaf si salphachaa deema. Yoo asii gara bal'aa kana gara xiqqishuu kanatti gaafa deemu maal jedhama siitanii
gara bal'aa kana gara xiqqishuu gaafa jedhamu kun bal'aan kuni kun xiqqishuudha miti. Gara xiqqishuun kun maal jedhama seetanii extensional jedhama. Intentional. Intentional jedhama jechuudha. Intentional jedhama. Bal'aan kunoo guddichi kun naannoo kana bal'aan kun gara bal'aan kun immoo maal jedhama? Extensional jedhama. Extensional. Extensional jedhama jechuudha. Argitee extensional jedhama. Gara biraatiin immoo maalidha seetan? Ammuma bal'aarraa gara guddaatti deemu eenyutu inkiriisii ta'aa deema jechuudha. Isa kanaatti inkiriisii ta'aa deema jechuudha. Intentionaliin keenya guddachaa deema argitanii? Intentionaliin keenya guddachaa deema. Gaafa immoo asii gadee gara xiqqishuu kana fakkeenyaaf mana kiyyaa ka'iiti yoo siin jedhee sitti hime. Mana kiyyaa ka'iiti gamoo ebaluu biraan darbiti hayaat keechi kuutiti finfinnee odoo siin jedhee argitee xiqqishuu tanaa gara bal'aa kanatti nakatti simarraa jira jechuudha. Gara guddicha kanatti nakatti simarraa jira. Gaafa kana maal godhaatan jira? Xiqqishuurraa gara guddaatti gaafa deemtu gara bal'aatti gaafa deemtu maaltu inkiriis ta'a? Extensionaalii kanatu inkiriis ta'a jechuudha. Extensionaalii kun maal ta'a? Inkiriisii ta'a jechuudha. Egaa asitti kottaa asitti ilaallaa jechuudha. Asitti ilaallaa intentionaalii fi extensionaalii haala kanaan ilaalle booda intentional jechuun maal jechuudha seetanii? Intentional or connotational intentional or connotation jedhama. Intentional or connotation consist of quality or attributes quality or attributes. Laala quality jechuun maal jechuudha? Argitanii finfinnee irraa amma asii deemtutti gara maalitti? Bakkeen wanti tokko baay'ee jiru qualitiin ni jira hin jiru. Qualitiin kan jiru maal? Bakka xiqqishuudha miti. Wanti anas maxxan bakka jetteedha. Innaa quality wajjin wal qabataa jechuudha. Extensionalii yookaan immoo denotationii immoo maal wajjin wal qabataa? Member of class wajjin wal qabataa jechuudha. Member of class wajjin wal qabata. Egaa haala kanaatiin erga ilaalle increasii fi decreasii intentionalii fi extensionalii ilaallaa jechuudha. Egaa asitti maaltu jira seetanii? Animal, mammals, feline, tiger. Laala animal jechuun maal jechuudha? Horii, bineensota mara wal hammataa jechuudha. Bineensota mara hammataa. Mammals jechuun immoo hoosiftoota. Feline jechuun immoo gosa adurree warroota gosa adurree qaban hedduudha isaanii miti warroota gosa adurree qaban gosa adurree warroonni qaban hedduudha yookaan immoo bifa adurree kan qaban fakkeenyaaf an akka qeerransaa jira an akka adurreen mataan ishii jirti eenyu jedhanii hedduudha maqaa ani amma baay'ee beeku baachuu danda'a. Egaa laala animaalii kun maaliif hunda hammate? Jarreen kana hunda hammatee jiru. Bal'aadha gara malee. Laala bal'aa kana keessa immoo qunxurtee maamaalii ni baasta jechuudha. Ani bineensota keessaa warroota maamaalii ta'an bichaa baasta. Warroota maamaalii ta'an immoo namas dabalatee wantoota hedduutu jira. Hoosiftoota kana gidduu jechuudha. Hoosiftoota gidduudha immoo eenyu baasta seetee warroota amala adurree qaban. Warroota amala adurree qaban maal goota inni adda baasa. Warroota amala adurree qaban keessa immoo eenyu baasta? Taayigarii baasta yookaan immoo qeerransa baasta jechuudha. Argitee amma maal godhaa jirtu? Xinneechaa jirtu. Luka gaafa guddicha kanarraa bal'aa kanarraa gara xiqqishuutti deemu argitee bakka singilii kanatti yookaan immoo ispeesifikii kanatti gaafa deemu extensionalii keenya kinu as daala extensioniin keenya maal taati? Increase taati extensioniin keenya bal'aarraa gara xiqqaatti gaafa deemu maal ta'a? Increase ta'a. Garuu extensionaliin keenya immoo maal ta'a? Bal'aarraa gara xiqqaatti gaafa deeme sirriitti hubadhu
bal'aarraa inni kun lamaaniifuu dhaabbatee jira. Bal'aa jechuun animaaliin waa baay'ee of keessaa qabata. Jarreen kan hundumaa hammatee jira jechuudha. Waa hedduu of keessaa qabata miti. Kanaafuu bal'aa kanarraa gara singilii kanatti gaafa deemnu eksteenshinaalii quba ee tanaan eegattu tuni maal taati? Dikiriis taati. Xiqqaachaa deemte jechuudha. Inni xiqqaataa jechuudha. Garuu intenshinaalii keenya maal godha? Guddachaa deemaadha. Kan biraa immoo maalidha? Gara xiqqishuu kanaati. Ilaalaadha. Yookaan immoo xiqqishuun taayigarii kanaa miti. Taayigarii garanaatti gaafa odoo deeme yookaan kun asuu jira. Xiqqishuu kanarraa gara bal'aatti odoo akkatti deeme. Asitti taayigariin jira, feelaayiniin jira, maamaaliin jira, animaalisiin jiru jechuudha. Laala bal'aan kun guddichi garmalee bal'aadha. Kun akka addunyaa tan oduu addunyaa akka fudhattee kan akka bal'ina akka addunyaa oduu fudhattee tan ammoo bal'ina akka eenyuti? Bal'ina akka Adaamaa magaalaa Adaamaatti oduu fudhattee magaalaa Adaamaa dhiphoo kanarraa kaastee gara bal'aa kanatti yoo deemtu eksteenshinaalii maal ta'a? Intenshinaalii maal ta'a? Eksteenshinaalii keenya maal ta'a? Inkiriis ta'a. Gara bal'aatti yoo deemnu gara guddichatti gaafa deemnu maal ta'a? Inkiriisii ta'a. Ol ka'a. Yookaan immoo jabaachaa deemaadha. Intenshinaalii keenya kinuu godhatan. Intenshinaalii keenya immoo maal taati? Dikiriisii taati jechuudha. Bakka kana sirriitti dubbisaa. Viidiyoon isinii galuu baate irra deebi'aati ilaalaa. Kan biraa immoo maalidha? The meaning of definition ilaallaa jechuudha. The meaning of definition. Definition jechuun maal jechuudha? Ibsa wanta tokko jechuudha miti. Wanta tokko ibsuu jechuudha. Egaa definitioniin kun bakka lamatti qoodama. Maaliif maal jedhamee qoodama? Define and jedhama. Define and dumb jedhamee bakka lamatti qoodama. Eenyuun? Definition. Fakkeenyaaf definitionii kana bakka lamatti qoonnee ilaallaa yookaan immoo qoonnee jirra. Isuma qoonne kana waliin ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf maal fakkeenya qofaa miti garuu Dr. Abiy Ahmed is the hero of our world. Irra deebi'amee gisee tokko Dr. Abiy Ahmed is the hero of our world. Kana jechuun maal jechuudha seetanii? Dr. kabajamoo obbo Dr. Abiy Ahmed goota addunyaa keenyati jechuudha. Egaa goonni addunyaa keenyaa kun eenyudha maqaan isaa? Abiy jedhama jechuudha. Gara biraatiin Ingiliffa gaafa barannu qaamaati maqaa dhuftee yookaan immoo qaamni seentesisii tokko keessa jiru abbaan yookaan wanti gocha tokko godhu suni waa'een isaa dubbatamu suni eenyu maqaan isaa? Wannoo keessatti jechuudha. Ingiliffa keessatti subject jedhama. Warri immoo himoonni callaa waa'ee san dubbatu moo eenyu jedhama? Object jedhama. Fakkeenyaaf Abiy Ahmed subject jedhamu. Warroonni immoo Abiy Ahmed dubbatan kun Ingiliffa keessatti jechuudha. Eenyu jedhamu? Object jedhamu. Jarreen kun object gaafa jedhaman Abiy Ahmed, naawuniin kun immoo eenyu jedhama? Subject jedhamee beekamaa jechuudha. Egaa amma immoo gara definanii fi define damitti gaafa dhufnu Abiy waa'ee heeroo waa'ee nuti dubbachaa jirra. Waa'ee Abiy miti. Waa'ee qaama sanii kan dubbachaa jirru yookaan subjectii sanii maal jedhama? Define jedhama jechuudha. Define gaafa jedhamu the hero of our world jedhamu define jedhama jechuudha. Define jedhama. Ibsituun Abiy, ibsituun waa'ee Abiy dubbachaa jiru kun maal jedhama? Define jedhama jechuudha. Egaa definitionii kana bakka lamatti qoonnee define fi define itti gooneeti adda baasneerra. Amma immoo type of definition bira deemu. Arabasmaa type of definition bira gaafa deemu. Qoy. Uummanni gaafii isinirraa qaba. Anaasitti arraba liqimsuufan ka'a. Ati jettee na laalta? Subscribe goote? Like yoo goote? Taragaggaa naarina taragaggaa kallattumaan ittiin ce'u jedheetanii xiqqoo
isaaf jedheetanii maal seetan amma kan laallu immoo jechuudha. Wanta ajaa'ibsiisaadha kun immoo maal seetanii type of definitionidha. Type of definition jechuun definition asitti bakka lamatti adda qoonneerra argitanii maal jennee definanii fi definan dam jennee bakka lamatti qoonneerra. Definanii eenyu akka ta'e definan damiin illee maal akka ta'e waliin laalleerra. Amma immoo definitionii kana immoo gosa isaa laallaa jechuudha. Gosa meeqatu jira? Gosa 5tu jira. Eenyu jedhaman stipulative kan jedhamu hin jiru. Stipulative definition kan jedhamu hin jiru. Lexical definition kan jedhamu hin jiru. Precise definition kan jedhamu hin jiru. Theoretical definition kan jedhamu hin jiru. Persuasive definition kan jedhamu illee hin jiru jechuudha. Jarreen kana gaa tokko lama sadi jennee waliin ilaallaa. Qalbiidhaan na dhaggeeffata garmalee kan namatti toludha barumsi kuni. Fakkeenyaaf stipulative definition kan jedhamu maal seetanii afaan Oromoo keessatti maal jedhama? Fakkeenyaaf hardiida argitanii hardiida jechuun kun maal jedhama yoo afaan Oromoodhaan? Isinumti jedha tole. Wanta kana wajjin wal qabata jechuudha. Kana wajjin wal qabata maaliif? Stipulative definition jedhamu. Jechoonni lama ni galee jechoonni lama jechoonni tanaan dura jiran lama jechuudha. Jechi tanaan dura jiru lama yoo walitti dhufee jecha haaraa biraa argitan kanaan duratti sin jedhu wal qabata malee guutumaa guutuutti isa ta'uu baachuu danda'a tole. Guutumaa guutuutti isa ta'uu baachuu danda'a. Laala wal qabatee maal nu kenna? Jecha haaraa yookaan immoo hiika haaraa kan nuuf kennu. Fakkeenyaaf harreen maal ishiin? Wanta daaletti wayiiti miti. Harree wanta daaletti luka duudaa akkatti nama dhiittu duubatti. Diida jechuun diida jechuun fagoo jechuudha. Fagoo yookaan urufa jechuudha miti. Diida jechuudha. Amma egaa kuni jarreen kun lamaan hiika mataa ofii danda'an qaban. Garuu gaafa walitti dhufanii harra hanga asii fudhannee diida jennee gaafa moggaasnu maal jedhamaa jechuudha? Hiika biraa nuuf kennaa jechuudha. Adeemsi hiika biraa nuuf kennu kun maal jedhama? Stipulative definition jedhama. Fakkeenyaaf gara lakkii afaan Ingiliffaatiin gaafa deemnu immoo maalidha seetanii? Taayigan fi laayigar jedhu kan waliin laallaa jechuudha. Fakkeenyaaf taayigan jechuun kun maal jechuudha seetanii? Ilmoo qeerransaa inni dhiiraa yookaan wadala jedhama dhiiraa inni dhiiraa sun maal jedhama? Ilmoo qeerransaa inni dhiiraa maal jedhama? Taayigan jedhama. Kan leencaa immoo ishiin dubartii sun eenyu jedhamti? Afaan Ingiliffaatiin kan dubartii tun leenca dubartiitiif ilmoo leencaa dubartiitiif ilmoo qeerransaa dhiiraatiif ilmoo qeerransaa dhiiraaf ilmoo leencaa dubartiifaa jennu ishii dhalaa yookaan dubartiifaa jennu. Jarreen kun eenyu maqaan isaanii? Taayigan jedhamu jechuudha. Kan kanaa kan dhiiraati jechuudha. Taayigan kan jedhu kun maalirraa dhufe jennee gaafa laallee ishiin tuni taayigar kan jettu tuni taayigar kan jedhu irraa dhufe. ON tun immoo dhufte laayan kan jedhu irraa dhufe jechuudha. Gara biraatiin immoo ilmoon dhiiraa leenca leencaa dhiiraa amma immoo bakka waldeeddaarii argitanii ilmoo qeerransaa dubartii walitti maal jedhamu? Laayigan. Kana jechuun maal jechuudha seetanii? Laayigan. Kana jechuun maal jechuudha seetanii? Elli waayin tun echaa dhufte laayan kan jettu irraa dhufte.
GRE tu jechuurraa dhuftee taayigar jechuurraa dhuftee jechuudha. Argitanii jechi hiika lama qabu erga tokko walitti kan tanaan dura jiran jechuudha. Kan tanaan dura hiika qaban amma walitti dhufan immoo hiika biraa yoo kennan maal jedhamu? Stipulative definition jedhamu. Kan biraa immoo lexical definition jedhamu. Lexical definition kan jedhamu kun immoo maal seetanii fakkeenyaaf duratti ilaalleerra ambiguity ilaalleerra ambiguity meaning ilaalleerra ambiguity warroonni jedhaman kun maalidha? Hiika lama warroota qabanidha. Hiika lama qabu gaafa hima keessa seenanii baay'isanii rakkisu jechuudha. Baay'isanii rakkisu walitti bu'insaa fi rakkoo adda addaa uumuu jechuudha. Rakkoo adda addaa san uumama san hanqisuudhaaf wanti nu gargaaru tokko eenyu jedhama? Lexical definition jedhama jechuudha. Lexical definition kan jedhamu kuni warroota daawwadhaa asitti sirriitti akkana hubattan warroota jecha tokko ta'ee hiikaa lama qabu. Fakkeenyaaf laayitiin maalidha? Ulfaatina qalalli yaala nagaru yookaan ulfaatina wanta ulfaatina hin qabne tokko. This is simple jennaa miti tuni laayitiidha. Maal hin ulfaatu? Galabaa naamni jedhama. Wanti hin ulfaanne maal jedhama? Laayit jedhama. Gara biraatiin immoo ifti maal jedhama? Laayit jedhama jechuudha. Hiika lama qabu. Maad kan jedhu fakkeenyaaf maad kan jedhu maalidha? Maraataa ta'uu danda'a, suphee illee ta'uu danda'a jechuudha. Wanta akkana hiika lama qaban kuni hima keessa seenanii akka hiika keessatti rakkina finne bifa dikshinariitiin maal nu tajaajilu jechuudha. Bifa dikshinariitiin hiika gaarii itti kennuudhaan nu tajaajilaa jechuudha. Eenyuun lexical definition kan jedhamu. Sadaffaarra kan jiru immoo maalidha? Precise definition jedhama. Precise definition kan jedhamu kun maal jedhamu? Maalidha seetanii inni immoo vagueness reduce jedhama. Fakkeenyaaf vagueness kan jedhamu asitti ilaalleerra miti. Poor hiyyeessa kan jedhamu, rich kan jedhaman. Hiyyeessa kan jedhamu nama akkamiiti? Hiyyeessa kan jedhamu nama akkamiiti kan jedhuuf maal godha jechuudha? Hiika itti kennaa jechuudha. Eenyuun vaguenessiin kun precise definition kun hiika itti kenna. Fakkeenyaaf hiika akkamitti kenna seetanii namni hunduu ani hiyyeessa jechuu danda'a. Ani hiyyeessa jechuu danda'a. Garuu inni kun immoo precise definition kun akkamitti hiika itti kenna seetanii namni hiyyeessa jedhame tokko jedha akka Itoophiyaatti. Namni fuurii ta'e tokko warra bir galii jiran jechuudha 500 gadi argataniira. Galii 500 gadi warroonni argatanii maal jedhamu? Fuurii jedhamu jechuudha. Argitanii gaafa kana inni kun hundumaan hiyyeessa jechuu dandeessu. Tokko fiigaatuma dhufeetuma maaloo birrii naa kenna hiyyeessa. Galii keemaa baay'ee xiqqishuu takka meeqa? 5,000 bichaadha. Gaafa siin jedhu hiyyeessa kan jedhamu an akkamitti jettaan jechuudha? Warroota galii kanaa gadi qabanidha jettaan. Garuu asitti ooduu kun jiraachuu baate ishii bakka hiyyeessa itti tokkummeetti kennitaa jechuudha. Faranjiin biyya alaataa dhufan dhuunfaan birrii maaliif kennuu didasiif? Wanta kana dubbisaniiti. Ishii kabraa maalidha? Afuraffaarra kan jiru immoo theoretical definition kan jedhamudha. Theoretical definition kan jedhamu kana baranne irraa yaada chapter 3 jirtu waa hedduu argitaniirtu. Wannoo keessa jira, ji'oogiraafii keessatti argitaniirtu, saayikooloojii keessatti argitaniirtu. Maali wanta keessatti hin argine hin jiru? Theoretical jechuun wanta theoriidhaan seat of principle yookaan immoo wanta theoriin akkana jedha. Theoriin akkana kun akkana jedhee kan dubbatu sana jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee Newton first law, waa'ee Newton second law. Theoriin maal jedha? Theoriidhaan yoo ta'u maal jedha?
acceleration Newton second law keessatti Newton second law keessatti theory maal jedha hoo jennee ilaalle acceleration is the first the direct proportional of force and the inverse proportional of what is its mass jedheet akkatti nutti himaa jechuudha. Wanta akkatti nutti haasa'u kun maal jedhamaa jechuudha? Theoretical definition jedhamaa jechuudha. Kan biraa immoo maalidha? Theory kana baay'ee bakka baay'eetti jira afaan qalal godhee bira darbee erga ganamaatti barsiisaa kan ture jechuudha. Theory hedduu barsiisaa ture jechuudha barii ta'uu. Kanaafan bira darbee kan biraa immoo maalidha? Persuasive kan jedhamu immoo persuasive definition kan jedhamu immoo fakkeenyaaf nama amansiisuudhaaf definitionii afaanii jechuudha. Afaaniinis haa ta'u barreeffamaanis haa ta'u walaloonis haa ta'u weedaloonis haa ta'u hololoonis haa ta'u waan hundumaanuu haa ta'u bicha nama amansiisuudhaaf fakkeenyaaf waa'ee ulfa baasisuu ulaaltanii lammii Itoophiyaa biratti baay'ee hin eeyyamamu jechuun safuun jira. Safuun sun nu qabaa miti waan safuun nu qabuuf dubartiin wayii baasistu maal mucattu na baasistu jettee oduu nama wayii dirbatte kun maara baasaa jira kun matooyyee siin jedhe yookaan waan hin taane siin jedhe si arrabsa waanuma hin taane illee siin jechuu danda'a jechuudha. Garuu ati arraba hoo qabaattee yoo biltii yoo taate maal jettaan baay'ee warra eebaluu san beektaa argitanii ofiifuu amma buna sumuunii jechi finuu asaan biratti akkana taate asiin baastee achi fiddee achi fuudhee achi fiddee namicha gadi buustee ol baastee as gootee achi gootee argitee baqa sababa hin jirre hunda fiddee jechuudha. Mucayyoon tuni mucayyoo tana dafnee arra oduu ulfii kun garaatti hin guddatiin yoo arra baasisneef malee mucayyoon tuni da'umsa irratti mucayyoo tana dhabna. Mucayyoo tana fakkaatu qabna aree maaloo yaaddaan sobdee asifas itti galte gaafa kana maal goota jechuudha. Bakka dhuguma itti birrii meeqa barbaadde ilma koos hin jedha yaada abboonni barana birrii namatti hin kennanii qaxi sirraa garagalanii kiisii garanaa qaxi seenu ammas ati as zoortee dhufte qofaachis hin jedha kiisii garanaas seena kiisii garanaas hin qabu fas hin jedha kiisii hundumaa amma barabbarutti si eegsisee boodarra hin jiru kas hin jedhu si hin jiru sanii booda kan si kennu si kennee bakka beenu baasisi jettaan ilaaligaa. Adeemsi ati namicha san amansiisuu sun maal jedhama? Persuasive definition jedhama jechuudha. Sin hin galle? Hin galuu jedha. Technique of intentional and extensional definition. Argitanii amma immoo gara maalitti deemna? Duratti type of definition ilaalle sirriitti hubadhaa fi asitti seereessi asitti maalidha kuni kan amma ilaalle jarreen shanan ilaalle kun maal isaanii type of definition. Ammas immoo definitionii biraa laalla definitionii amma laallu immoo technique of definition extensionalidhaan wal qabatee intentionalii wajjin wal qabatee ilaalla. Kan duratti garuu maalidha walumaa gara general nushi general akka wal si jalaan sirriitti adda baafadha. Amma durarra maal laalla siitanii irra kan jiru technique of intentional definition laala maalidha? Technique that will type in technique of intentional definition. What is the technique of intentional definition? Jeresi gaafachuu danda'a. What is the technique of intentional definition? Jeree gaafa si gaafate asuma keessa kinoo afur isaanii afran kana hin baranna asuma keessa caqastaafii jechuudha. Iddoo duwwaalee guuti gaafa siin jedhe. Qormaata irratti jiru kana kan waliin baran garuu what is the technique of intentional voluntaan intentional extensional inuu as jira blackboard kan irra jira waliin laalla yoo si gaafate maal goota sadiitu jira keessa sadii kana caqastaafi jechuudha akka wal si jalaan dhufneetti faarannaa hordofii tole yoon qooses isuma qoosaa bichaa voluntaan qubna garaatti jeffadha tole ani viidiyoon mul'ata tarii dheerachuu danda'a viidiyoon yoo dheerate sammuun akkasinis bakka sammuutti akka ba'aa sin hin taane jedhetan sobee waa tokko mammakaa ta'u
isin barsiisa waan akkasii masuuliin barbaadee miti. Kan biraa maalirra seetanii technique of intentional definition intentionalitan gaafa laallu meeqa jiru afurtu jiru. Inni dura maalirra synonym etymology operational definition of genus kan jedhamutu jira. Maal isaanii synonymous argitanii synonymous kan jedhamu jira. Etymology kan jedhamu jira. Operational definition kan jedhamu jira. Definition kana biratti hingatina. Definition kan jedhamu jira. Operational definition kan jedhamu jira. Definition of genus kan jedhamu illee akkasumallee jiru jechuudha. Egaa afran kana tokko tokkoon daddafnee ilaallaa jechuudha. Egaa kan tokkoffarra jiru kana gaafa laallu synonymous definition jechuun maal jechuudha seetanii fakkeenyaaf hiika garaagaraa arguu fakkeenyaaf arguu jechuun ilaaluu jechuudha. Laaluu jechuun laaluu jechuudha miti arguu jechuudha. Argitanii jecha lama biratti ambiigiitii keessatti maal laalu jecha tokko ta'ee hiika lama kan qabu. Amma garuu jecha lama ta'ee hiika tokko kan qabu waliin laalla jechuudha. Hiika tokko kan qabu jecha lama ta'ee hiika tokko kan qabu. Fakkeenyaaf observe jechuun laaluu jechuudha. See jechuunis laaluu jechuudha. Gara biraatiin arguu jechuudha. Arguu fi ilaaluun maal hiika tokko qabu miti. Warroonni akkasii fakkeenyaaf travel and difficult kan jedhamu student pupil kan jedhamu kun maal jedhamu hiika tokko qabu. Warroonni hiika akkasii qabu kun jecha lama ta'ee wanti hiika kana hiika tokko qabu kun maal jedhama synonymous definition jedhamu jechuudha. Lamaffaarra kan jiru immoo etymology kan jedhamu kuni etymology definition kan jedhamu kuni fakkeenyaaf kutaa torba eegallee wajjin barachaa turre dimokiraasiin biyya kamii dhufe? Dimokiraasiin jecha Giriik lamarraa dhufe. Kan maal jedhu diimoo kan jedhu fi kiraasii kan jedhu argitanii hidda isaanii yookaan immoo madda isaanii kan dubbatu maal jedhama? Fakkeenyaaf logic kan jedhu jecha Giriik lamarraa dhufe logos kan jedhu irraa wanta akkana kun jecha akkana irraa dhufe maalirraa dhufe akkanarraa dhufe kan jedhamu immoo maal jedhama seetanii etymology definition jedhama jechuudha. Inni kabira sadaffaarra kan jiru immoo maalidha? Operational definitionidha. Operational definition kan jedhamu maalidha seetanii procedure yookaan immoo adeemsa. Wanta tokko yoo ibsu adeemsaan ibsee taanaan fakkeenyaaf waa'ee waxiitan isin taasisaa. Waxiin duraan dursa waxii jedhamuudhaaf dura shiroo itti naqxeet shiroorraan immoo zayitii itti naqxeet zayitiirraan immoo bishaan itti naqxeet bishaanirraan shunkurtii itti naqxeet shunkurtiin waddade garuu amma shunkurtii itti naquu baattus qaaraa xiqqoo ija sobdee xiqqoo soogidda immoo caan itti gootee laan argitee maalidha seeti haala hojiisiiti haala hojii shiroo jedhamuudhaaf wanta kana keessa darbuu qabdi argitanii adeemsa isaas itti himaa jira adeemsa wanta akkana yaadaa shiroon lafuma kee shiroon jedhamu miti yookaan immoo waxii jechuu kiyya shiroo gaafa isin jedhu waxii shiroo jechuu kiyya lafuma kee waxiin jedhamu yookaan ittoon jedhamu adeemsa qaba adeemsa san gaafa dubbatu wanti definitioniin yookaan immoo ibsi wanta akkasii dubbatu maal jedhama operational definition jedhama na argachaa jirtu. Kan biraa immoo definition of genusidha. Definition of genusin bakka sadiitti qoodee kaa'ee maal jedhama seetanii definitionii kana kafa qabu species difference genus jedhee kaa'ee ingilii asitti maal laalla seetanii maasar kan jettu kaa'ee maasar jechuun yookaan immoo harmee jechuudha. Egaa harmeen maalidha? Species-idha. Harmeen maalidha? Species-idha. Difference kan jedhu immoo maalidha? Dhiiraaf dubartii keessaa maalidha? Dubartiidha jechuudha fimeelidha. Achumaan genusii keessaa immoo maalidha ishee? Maatiidha jechuudha akka maatii yookaan immoo akka maatii yookaan akka dhalaa jedhamu akka maatii. Kana jechuudha. Egaa amma kan laallee amma maatiitti kan laallee maal laallee technique of intentional definition ilaala. Amma immoo maal laalla technique of extensional definition ilaala. Turtiin keessaa waliin haa ta'u. Bakka kanaan deema jettee yaadaan mucaan yaada jettee mucoon kana yookaan mucoon yaada jettee mucaa adab.
wanta kanaan akkas nan jedhe barnootuma na hordofi. Mawaqni chulfate immoo haadha isaati. Eeshi toleedha. Tole amma kanas teessanis amma nu hordofaa jirtuti. Amma immoo maal laallasitanii extensional laalla jechuudha. Laal technique of extensional laal. Technique of extensional jala immoo meeqatu jira definitionii sadiitu jira. Demonstrative kan jedhu jira, administrative kan jedhamu jira, definition by subclass kan jedhutu jira jechuudha. Meeqa jiraasi sadi jira achimmoo meeqa ture afur ture. Garuu type of definition immoo meeqa shan turan jechuudha. Sun shanii kan extensional meeqa afurii kan intentional afurii kan extensional immoo meeqa sadi akkasiin jalaan banne. Tole egaa erga akkana ta'ee maal laallasitanii demonstrative jechuun kun immoo maal jechuudha fakkeenyaaf wanta gruppii yoo haasoo barbaada fakkeenyaaf ani wambara bituun barbaada jette. Wambara bituun barbaadu kan jedhe isinitti hime wambara akkamitti wambara hedduutu jira. Wambara akkamii bitta nama natti himi sin jedha namni tokko gaafa akkana ispeesifikii gaafa ittiin fila. Ispeesifikii fakkeenyaaf ani beeknu wambara akkana kan bituu barbaada gaafa ittiin wambara kana gaafa inni fuuldura kaa'u maalidha? Ispeesifikiin itti himi argitanii ispeesifikii qucin itti godhe. Kanaaf wanta kana ispeesifikii at the point. At the point. What at the point bakka tuqxee ibsitu yookaan immoo wanta ati jechuu barbaadu san kinoo kana jettee yookaan immoo maqaa dhuftee maqaa addaatti ittiin beekamu jechuudha. Kan biraa kan hin qooddan kana jettee ispeesifikii gaafa dubbattee itti agarsiistee gaafa dubbattu maal dubbachaa jirta jechuudha. Demonstrative definition of extensional dubbachaa jirta jechuudha. Inni kan biraa immoo maalirraa enumerative definition of extensional ira enumerative jechuun immoo by listing partial or complete member of class kan jechuun immoo maal jechuudha seetanii yeroo tokko namni tokko fuuldura kee dhaabbatee bakka akka atileetii isa godhuu danda'a yookaan immoo akka kinoo wanta wayii isa godhuu danda'a yookaan immoo akka aktarii wayii isa godhuu danda'a akka yookaan bakka jiraanitti nama hojjechu gaafa tuquu barbaadu amma ati ana akka keetii kun waan kana keessatti hirmaata jettaan sammuu isaa tuquu gaafa achi ta'e ana akka keetii kun hin ta'u goota jechuun bee ana akka jettaan warra akka goota gaafa fuuldura ta'u mucaan suni akka goota si taphachiisa achi deemi goota jechuun ana akka ebaluuti ana akka ebaluu maqaa dhufta laala ispeesifikii warroota ta'an guruppii tokko warroota guruppii ta'an akkatti guruppii sana Uudandee guutuu yookaan immoo gartokkee ibsu jechuudha. Fakkeenyaaf atileet jechuun jettaan oo akka atileetii isa kan godhu ta'e achiree atileetii jechuun garuu ifamaasitti adeemsa mucaa oppos goruutii miti tole oppos goruutii miti ani akka qalbii kan dubbadhee gara biraatiin gara barnoota keenyatti gaafa deemu atileet jechuun atileet means jedhee namni wayii gaafa sitti haasa'u yookaan immoo atileetii jechuun an akka qananiisaati xuriyyeetii mirxinashiitii masarati daraartuuti jedhee gaafa akkatti gaafa sinii eeru maali eeru laala member of atileetii sinii eeraa jiraatti argitanii miseensa atileetota gaafa eeruu maal jedhama enumerative extensional definition jedhama jechuudha. Inni kan biraa immoo definition by subclass kan jedhamu kun immoo maal seetanii fakkeenyaaf plant means yookaan immoo biqiltuu jechuun siin jedha biqiltuu jechuunii an akka margaa biqiltuu raamti margis an akka margaa an akka kuduraa fuduraa nama jedhamu an akka kuduraa an akka fuduraa an akka margaa siin jedha laala argite amma namichi kun gaafa sitti haasa'u biqilaa keessaa tokkoon isaa akka duratti sanitti qananiisaa xuriyyee maali jedhe sitti himu amma laal giraasii kana keessa bichaayyuu yookaan immoo marga kana keessa marga hedduutu jira laal marga asin daaboon jira qeexamaan jira
migirri jira, jira, jira baay'eetu jira jechuudha argitanii. Innumti kuniyyuu maalidha? Sab kilaas jedhama laal. Sab kilaasiidhaan teechise. Namichi laal. Sab kilaasiidhaan teechise malee singiliidhaan dubbanne. Gaafa sab kilaasii fakkeenyaaf furuutii kana jala maangoon jira, paappaayaan jira, ooreenjiin jira, injoorriin waa baay'eetu jira jechuudha argitanii. As jalaan gaafa sab kilaasiidhaan gaafa taa'ee maal jedhama? Definition by sab kilaas jedhama. Egaa turtiin keenya irraa loojik chapter 3 isa kana fakkaata. Kabraa waliin hanga wal arginutti turtii gaarii Waaqayyoo hunda keenya waliin nagaasaa nuuf baay'isaan waliin haa turu jechaan affirra kiyya. Kabraa kanas ni jiru ijoollee kan biraatiin akka ga'anii ijoolleen kunillee fayyadamtoota akka ta'aniif maal sheerii godhaa. Sheerii gaafa taasistan akkamitti seetan? Teelegiraamii jira miti? Teelegiraamii guruppii hedduun jiru. Guruppii sanarra sheerii godhaa. Achumaan ijoolleedhaaf hin qaqqabaa. Ijoolleen haala salphaadhaan qormaataaf of qopheessanii jechuudha. Egaa kana fakkaataa waan laayikii waan naa gootaniif komentii keessa seentanii waan na jajjabeessitaniif waan sirreessuu qabu kan sirreessu natti dubbadhaa. Waan fooyyessuu qabu natti himaa komentii seenaatii. Welcome.